ayyuuni Sumayyaani amma jechuudha akka isheen Sa'iidootti hin mul'anne yookaan Sa'iidootti hin argamnee fi akka isheen garaa jabaattu ammallee jechuun garaa jabaattu jechuun aariidhaan. Aariin immoo hillikii keessa nama gasha xiiqii jechuudha. Gaafa namni tokko aaruu xiiqii keessa gala. Gaafa xiiqii keessa galu immoo riiskiin isattis dhufee nama biraattis dhufee jechuudha. Riiskii beektumti rakkoo isattis dhufee nama biraattis dhufee imman qabu jechuudha bakka. Xiiqii keessa gaafa galu namni ofillee balleessa namallee balleessa jechuudha. Nagaa waaqayyoon hunduma keessanii faa baay'atu kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii baay'ee nagaa ku galata waaqaa haa ta'u kaleessa fuula ku abdanii baay'een keessan fayyoo maaliif fuula keetiin asim lakkaas na jaallattu የተደበቀ ምስጢር እናንተ ውስጥ ተገኝቷል ወይ ጃለለ ኦስካር እኔ ዳነ ጃለቱ ሲኒን ሶብዱ መለ ነጃለቱ ጉማ ገልገላ ሲነርገን ገልገላ ቪዲዮዳን hingadin baane ቪዲዮዳን ኦዴሱ እናንታን ገልገላ ናኖ kana waatu jira animmo gara iddoo manyitaa deemetani haasa iddoo siree iddoo ciisichaa iddoon sun immoo laayitiin qabu ifa sirumaan qabu ifa waan hin qabneefi haasee kee kanatti audio godhee jechuun suuraadha edit godhee jechuudha malee waan kan biraa jiraatee miti anis nagaa kee kuno I'm very beautiful netti bareedeen dhufe hundaa'uma jechuudha kan biraamoo waan argadheen ndaa'uma gana akkatoo jedhe viidiyoo kaleessa na jaallattu na maarseetanii namni Sa'iidootti dhiyaatee hin miidhamu jette beezaan immoo namni Sa'iidoo dhiyaatee miidhamu namni Sa'iidoo bakka nan jaalladhe anuu eegaan jira afaan Oromoon sun kan eessaati garuu naa himaame afaan Oromoo eessaa softi Boorana dhaasheen anona gara wongona ijoollee Arsii gara Adaamaa taanaan akka namni kunoo ayyuunfaa akkuma shawaadha waan ta'eef akkuma koofaattaa softe amma ayyuun jechuudha. Isheen immoo ani hin beeku Wallagga jenna gaaf tokko immoo akka Wallaggaa wayi maa'aa kan jedhu wayi jejjashii keessatti arge. Maataatitti isheen immoo har'a eeggadde kan namni Sa'iidoo dhiyaatu Sa'iidoon nama hin miidhu. Ati takka Sa'iidootti dhuftee bakka asin jaalladhannan hin miidhamtu jette. Ahaa isheen akkanatti riisarchii qopheessitee ufteen jedhan immoo dubbishirra nana xanaxxani. Amala qabaatte amala dhabde imman qabu jette amala kee sirreessuuf yaala nama miidhu namni Sa'iidoo bira dhufee hin miidhamu ofiisaa miidhama maleeyyuu kunoo ayyuurraa kaasee waanuma bakka isheen lakka riisarchii qopheessaa turte kanaafu qubeellaan sun immoo kan kooti si'aa turte baay'ee naan ture du'aayinaa godhaa waaqanaa kadhadha inde ijaarsa namaa hirmaachuu fi du'aayii kadhattu isin immoo yaa Rabbi an keessa immoo adda abshir warra komantii barreessitan eessaa uftanii garuu isin warra kanatti abshir bakka abshirin argatta libbi qirtsiifaa ergituuf kan ishee lolullee kan ishee dheekkamullee nama muraasa inde maajuu keessanii isin beeza Sa'iidootti heerumsiisuudha moo yaadni keessan I don't know hin beekan isiniyyuu rakkoo qabdu nuni lolli keenya qabsoon keenya isuma ta'een nagaa buusuudha malee kan biraa fooltii hojjechuun barbaannu qabsoon keenya fooltii kan biraan hojjennu amma yoo danda'ame Sa'iidoon murteeffate akka nu arragaaggaxe nu agarsiisu barbaanna innis Sumayyaa faananii jiraadha bakka jiruu koo duriin jiraadha waan barbaade baasee gatiis baasee ofis miidhame maallaqaatti sinafne jireenya kootti sinafne amma garuu naan taane ijoolleen goona jalaa miidhamaaru gara ijoollee kootti hin deebi'a kaleessa immoo maayidha sirumayyuu ayyuunis Sumayyaanis qilee seenaayyuu jedhe ani ijoollee koorraa wanti naa caalu hin jiru jedhe. Lesh habibi hati ijoollee qilee seente akkamitti hati ijoollee malee inde amma ani ijoollee koorraatoon qilee seene inshaallah rabbi hin godhin malee ijoolleen koo kun hin hiyyoomani way abbaan haadhan ta'a hin ta'a mee isinuu beektu karaa tokko abbaa dhabdanii karaa tokko haadha dhabdanii akkamitti guddatan itumayyuu immoo haatis abbaanis jiraatanii haatiin abbaan immoo wallalanii addaan baanii ijoolleen akkamitti guddatan ijoolleen rakkoodhaan hin guddatan miidhamanii guddatu sammuudhaan ikoonomiidhaan bakka yaadame toon gahin karaatti nafanii rakkoodhaaf jedhanii kanaafu haati ijoolleellee qilee hin seenuu hin qabdu
no. Even ijoolleedhaafu kan caalu haadhadha. Jaallattus jibbitus jechuudha Said. Ijoolleedhaa kan caalu maa yeratiin, maa fokkisiin, maa waan barbaadde maan ta'in garuu haadhatu ijoolleedhaa caala. Abbaarra jechuudha. Amma laal Said ofuma irratti laal. Atamma waanuma ta'een dhuftee gara Itoophiyaa kaayyoo biraatiif dhuftee wanti kun sitti dhufe. Waan nama quunnamu hin beekamu jedhama. Namni manaa baha akkatti galu hin beekamu jechuun isa kana. Hin baha malee namni akkatti galu hin beekamu. Iddoo kana kakkuutu jira wala. Nama biroo waan biraa sitti fakkaatiin ciisti. Innaa dhuftee waan kun si quunname Sumayyaan garuu aarii keetiin ijoollee maangoonii. Aarii keetiif jettee isheenis ijoollee iddoo keetti gattee hin banne. Aarii keetiif humaa tokko hin goone jechuudha. Dhiira osoo ta'e garuu dhiira irratti kun hojjetame ijoollee itti gattee deemte ta'e ijoolleen illee baay'ee rakkatu akkana hin kunuunsifamanii qulqullina hin argatanii seeranii kunuunsa gahaa hin argatanii biruma yoo ta'an malee. Abbaan tokko osoo ta'e immoo fuudhee warra isaa faageessa. Fuudhee achi iddoo ta'e faageessa. Nama bira geessa ofii hin danda'u waan ta'eef. Isheen garuu hamma kana akka haati maal isheen ciniintee olii gad deemtu ilmoo ishii ilkaaniin ciniintee olii gad fudhattee deemtu akka sanaatti wasis yoo deemte achis yoo deemte asis yoo deemte ijoollee ishii qabattee olii gad deemaa turte. Kanaafuu isheellee qilee seenii jechuun kee sirrii miti dhugaa dubbachuudhaaf. Ayyuunis Sumayyaanis qilee seenaa ijoollee koo wanti naa caalu hin jedhamu. Sorry dhugaadha. Innaa ayyuunis ammoo ol kaatee balbal jechuun shi maaliif sinitti fakkaate ammallee akka Sumayyaan Sa'iidootti hin mul'anne. Sa'iidoon kassaree dhabee rakkatee tankaraattatee gara Itoophiyaa akka inni dhufuuf malee silaa adabattee afaan ishii qabattee mee marabbuu haa agarsiisu walittuu haa qunnamsiisu jettee uskutettee akka nama hin jirre dhabama of gootee golatti galtee teessi turte. Garuu tonkoliin ayyuu jechuudha. Yoo Sa'iidoon deemellee biraa naftu duuba isaa ergaa ergiti. Naa kanadha siniin jedhaa ani maalumaafuu rabbi haa agarsiisu rabbaa qunnamsiisu maalumaafuu qabsoon balaa fideera jechuudha. Qabsoon kun balaa fideera. Isi naafi naafiin kaameeraa beeka dhugaa waaqa. Amma kaameeraa kana dhaamsennaan ta'ummoo naan akkanatti ta'ummoo na jeeqa. Saafoo. Isin jabeessaati du'aa godhaafi.